haa ta'u kaa kunis jennee Silas waaqa komatuuree waan inni jedhe diduuree hin ammaate kan si anaa kaanoo tole maal jenna gaa kan kee kana situ akka ummatatu akka kee warra nu goomatuuf seenaaf aadaa Oromootu aartiidhaan mul'ate egaa boonyin sin deebisnu maal lakkuu roobsinee seenaa kee seenaaf dhiifneerra haa ta'u kaa kunis jennee Hacaaluu Hundeessaan jedhama yeroo garaan keenya waa baay'een gaddee jiru kanatti qaamolee adda addaatiin yeroo ammaa kana siidaa isaarra kaa'amaati kan inni jiru. Egaa bisiiwwan abaaboo kunis bulchiinsa godina Shawaa Lixaa, bulchiinsa magaalaa Amboo, biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa akkasumas kanneen kaanis bisii abaaboo abbaansaa haatisaa kanneen kaanis kaa'aati kan isaan argaman yeroo ammaa kana. Aratanii dhaloota lafa gaanii du'anii du'a lafa nanqatanii dhiirri moonuma du'a yartuun hin duutu yartuun ganda keessa todhokattu utuma si facce lootuu jiraatti dhiirri qofa addatti baheeti dubbataa addatti bahee falmataa Hacaaluun waan biraatiif miti wanti du'e saba isaatiif dubbata saba isaatiif lolaa saba isaatiif mormata kanaaf ajjeesani Hacaaluun moo goonna akka isaatiif miti kan ajjeefte baalageetu birriin bitee ajjeese baalagee birriin bitee ajjeese birriin bitamanii ajjeesani warri gaafa du'a mucaa kootii calqabee ammarraatti na wajjin dhaabattanii gadda koo gadda keessan taasiftanii bu'a koo bu'a keessan taasiftanii na wajjin jira amma ammaatti jiraattan ammarraatti galatoomaan jedhaa faana galaatti sabala maqaa mucaa koo